Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka hardhas viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akka namni hunduu faayidaa walqunnamtii saalaa ni beektu jedheen abdii qaba. Walqunnamtiin saalaa mi'aawaa ta'e jaalala qabbanaa'e ho'isuuf mana jige ijaaruuf faayidaa guddaa akkasuma gahee guddaa qaba. Kanaaf sagantaa keenya kan hardhaa jaalleen kee akka dafee hin jiksine maal gochuu qabdaa kan jedhu kan ilaallu taha. Subscribe gochuun warri subscribe hin goone subscribe gochuun maatii naaf taha jecha gara sagantichaatti kan dabrinu taha. Sagantaa keenya kan hardhaa irratti jaalleen kee akka dafee hin fixanne yookiin hin jiksine mala akkamii fayyadamuu qabdaa? Atis walqunnamtii irra turuuf akka inni turee walqunnamtii irra turee si ficcisiisuuf hanga ati barbaadde onneentii hanga feete akka inni walqunnamtii si wajji godhuuf maal gochuu qabdaa? Mala akkam fayyadamuu qabdaa kan jedhu kan ilaallu taha. Irraa baradhaa step by step takka takkaan na jala deema. Irraa barattu jedheen abdii qaba. Inni dura ishee gubbaa godhuudhaan walqunnamtii saalaa godhamuudha. Amma biyya keenya keessatti baay'ee baratamaa jira. Namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru, keessattuu dargaggoon amma lafaa dhufaa jiran itti fayyadamaa jiru. Sababbiin isaas dhiirri jala isheen immoo gubbaa yeroo taatutti qaamni saalaa isaa bakka inni fedhe san tuquu dhabuu danda'a. Taphichi irra caala dirree isaa irratti osoo hin taane fedhii ishee irratti kan hundaa'e taha. Walumaa galatti walqunnamtichi akka inni fedhetti osoo hin taane akka isheen feetetti waan tahuuf dafee hin jiksu. Dhiironni yeroo hedduu dafanii kan jiksan yoo itti tolee jiraate, akka malee itti tolee jiraate bakka fedhe san yoo tuquu danda'e qaama saalaa isaatiin keessa seenii bakka fedhu san tuttuquu yoo kan danda'u ta'e, rirriguu bakka fedhe irra gangalatuu yoo kan danda'u ta'e dafee jiksa. Kun immoo faayidaa hin qabu. Kanaaf isheen gubbaa inni jala yoo kan ta'u ta'e taphni dirree isheerra waan ta'uuf dafee hin jiksuu. Kana malee inni yeroo jala ta'utti isheen gubbaa gara gubbaatti ilaalaa, fuula ishee ilaalaa, bareedumsa ishee ilaalaa. Inni jala ciisee waan jiruuf harma ishee ilaalaa, tuttuqaa waan ta'e harma ishee tuttuqaa ishee dhungataa, akkasuma miira ishee, sagalee ishee dhageeffataa. Akkam akka isheen godhataa jirtu, miira ishee keessa jirtu ilaalaa. Attenshiniin isaa, sammuun isaa guutumaan guututti qaama saalaa isaa irra hin tahu. Ishee illee ilaalaa, ishee daawwataa, miira ishee illee ilaalaa waan godhuuf dafee hin jiksu. Kanaaf shamarreen akka inni dafee hin jiksine yoo kan feetan ta'e, atis daftee jiksuu kan hin feene yoo ta'e ishee gubbaa godhuudhaan yaala. Parsantii 100 wanti kun ni hojjeta, ni dalaga. Shamarreen yeroo gubbaa taatutti dhiirri yoo kan jira ta'u ta'e dafee hin jiksuu yaaluu dandeessu jechuudha. Yaala itti fayyadama. Yeroo tokko tokko bakka tokko tokkotti maal dhaga'a, dhiirri tokko shamara tokko jala yoo ta'e gad aantummaattu itti dhaga'ama waan jedhu koomentii irrattis argee ture kana dura. Egaa akka koomentii keessan ni ilaalaa, deebis isinii deebisa jedhee ture. Garuu kuni dogongora guddaadha. Dhiirri tokko waan gubbaa ta'eef qofa olaantummaan itti dhaga'amuu qabu. Ilmi namaa qixaa, shamarras dhiirris qixaa. Walqunnamtii saalaa irrattis waan akkanaa yoo kan yaaddan ta'e kuni rakkoo biraati, rakkoo xiinsammuuti.
isheen gubbaa yookaan taatu ta'e gadhaantummaan na dhagayamaa ani jala ta'e ishee gubbatti yookaan ilaalu ta'e gadhaantummaan na dhagayamaa nama naan jedhe jira. Kuni dogongora guddaadha. Akkamitti gadhaantummaan isinitti dhagayamuu hin qabu. Kuni fedhiidha. Ishee gammachiisuuf isheen si gubbas taatu matarra si taatu matarrayyuu silaasi kortee haadha manaa yookaan jaallee ta'eeti ishee gammachiisuuf miira ishee kana ficcisiisuuf si gubbaa taatus atis gubbaa taatus rakkoo hin qabu. Kuni yaada warra dabreetii yaada waggaa 100 fi waggaa 50 dura yaadamaa ture. Haalli kun haala amma jijjiirame yeroo wajjin teknoolojii wajjin saayinsii wajjin deemuu qabdu jedheen yaada akkasii warri qabdan guutumaan guututti jijjiiruu qabdanii. Isheen gubbaa waan taateef gadaantummaan isinitti dhagayamuu hin qabu. Atis gubbaa waan taateef olaantummaan wanni isin dhagayamuuf hin jiru. Kana asumatti dhiisnee gara sagantichaatti yookaan deebinu ta'e inni lammaffaan perpendicular kuni isheen ciiftee inni immoo digrii 90 osoo irra hin ciisin harkaan dugda ishee qabee kan godhamudha. Kanas itti fayyadamuu dandeessu. Egaa ka inni sadaffaan isheen cinaa tokkotti cinaa bitaatti yookaan gara mirgaatti ciiftee innis akkasuma ishee duubaan gara duubaatiin ciisee gara bitaatti yookaan gara duubatti gara isheen ciiftetti ciisee wal qunnamtii gara duubaan godhamudha. Dalgatti ciibsanii yookaan dalga cinaa Oromiif bal'aadha. Kana fayyadamuu dandeessu. Yeroo kana gootanitti inni duubaan cinaa tokkotti ciisee waan godhuuf duudi isaa baay'ee hin rakkatu hin dadhabu. Akkasuma qaama saalaa isheellee duubaan wal qunnamtii godha. Gara duraatiin immoo harka isaa akkas baasee qaama saalaa ishee harkaan tuttuqaa rirrigaa wal qunnamtii godhuu danda'a. Yeroo kana godhatti attenshiniin isaa gara lama faca'a. Tokko harkaan harma ishee yookaan qaama saalaa ishee tuttuqaa jira. Sanni yaada. Jalaanis wal qunnamtii qaama saalaatiin godhaa jira. Sammuun isaa bakka lamatti faca'a. Yeroo kana godhutti dhiirri tokko dafee hin jigsu. Yeroo hedduu dhiironni mala fayyadamanitu jira. Inni dura yaada ofii faffacaasuudha. Kuni saayinsiin illee ni deeggarama. Rakkoo hin qabu. Yaada faffacaasuun kana dura isiniif akka himetti kubbaa miilaa yaaduu dandeessu. Waa'ee kubbaa miilaa Kiristiyaanoon meeqa galchee Meesiin meeqa galchee jedhaa yaada godhuu dandeessu. Akkasuma waa'ee daldala ofii yaaduu dandeessu. Kuni garuu wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuuf faayidaa hedduu qabaatu baatus garuu haa ta'u barbaachisaadha. Dhiirota dafanii jigsaniif kuni barbaachisaadha. Akka inni dafee hin jigsine ishee ficcisiisuuf yaada isaa gara biraa facaasee wal qunnamtii godhuu danda'a. Yoo kan gana gootan ta'e wal qunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuu dandeessu. Itti fayyadama. Inni dhumaa yookaan inni afraffaan coital alignment jedhama. Isheen garaan ciiftee inni immoo irra ciisee innis akkuma isheen ciiste sanitti garaan ciiftee duudaan ol garagaltee jechuudha. Innis akkasuma irra ciisee kan godhamudha. Sababbiin isaas firikshiniin gara gubbaa tahaa qaamni saalaa isaa gara jalaa jiru qaama saalaa ishee tuquu waan hin dandeenyeef dafee hin jigsu. Kana malees yeroo kana godhutti qaamni saalaa isaa guutumaan guututti itti hin seenu. Maaliif teessoon ishee garaan gaggaragaltee duudaan ol garagaltee waan ciisuuf teessoon ishee qaamni saalaa isaa sun hanga fedhe akka itti seenu hin dhoorkaa. Akka inni itti seenu hin godhu. Yeroo kanatti qaamni saalaa isaa guutumaan guututti qaama saalaa ishee keessa seenuu yoo hin dandeenye dhiirri hedduun dafanii hin jigsanii. Kana malees shamarraniif immoo faayidaa qaba. Maaliif yeroo isheen garaan gachiistee jettutti inni gubbaan ta'utti qaamni saalaa isaa cinaa qofattu seenaa. Yeroo sanitti jispaatii ishee argatuu danda'a.
G-Spark jechuun immoo barumsa kiyya kan dabre irratti yeroo hedduu isin barsiisee ture. Viidiyoo kan dabre san laaluu dandeessu. G-Sparkiin shamarranii akka dhiironni hedduu yaadanitti keessa ol fagaatee waan jiru miti. Xarafirra qinxirii ishee irra xiqquma ol seenee seentimeetira takka xiqquma ol seenee kan argamudha. Yeroo qaamni saalaa isaa cinaan qofti qaama saalaa ishee argatutti G-Sparkii ishee kana sirritti riguu danda'a. Yeroo kanatti fedhii ishee sirritti fixatti gammachuu ajaa'ibaa fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuu dandeessu. Kanaaf innis akka dafee hin jigsine atis daftee akka fixattu akka gammaddu walqunnamtii keetittis gammachuu akka argattu jaallee keetii wajjinillee akka gammadduuf qabxiilee asii olitti qabxiilee afran isiniif kaase kana fayyadamuu dandeessu. Kana malees qabxiilee hedduutu jira. Viidiyoolee itti aanu irratti kana qabadheen kan isiniif dhufu ta'a. Egaa sagantaa keenya kan hadhaa asirratti xumurree jirra. Viidiyoo itti aanutti viidiyoo barsiisaa tahan qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Like gochuun hamilee naaf ta'a. Akkasuma warri yaada gaaffii qabdan koomentii irra naaf kaayaa. Koomentii keessan hin deebisa. Yeroo itti aanutti hanga wal argannutti fayyaa argadhaa. Fayyaan dabinaa.